Jirtu, jirtu, ijoolleen Booranaa jirtu, ijoolleen Wallaggaa jirtu, ijoolleen Arsii jirtu, ijoolleen Tuulamaa jirtu, ijoolleen Maccaa jirtu, eessa jirtu? Boolee jirra jedha eessa jirtu? Kennaa maaltu dida jirra hunda baacha. Kennaa maaltu dida jirra hunda baacha. Jirra 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 kumaar allee jirra. Kana mammo aksisa uumamni seera uumaa dabse raaji bara kanarraa jakka erga buqqeen dhagaa dabse. Mamma kana mammo aksisa raaji bara kana yaadama boolla keessa teesse boolla qotti dhaala baashee ilmoo rirmaayi. Kabajamtootaa fi daawwattoota keenya adda qophiilee babbareedaa qabannee dhiyaannee jirra. Akkasumas gaafiif deebii muuziqoota garagaraa waan isin bashannansiisu hedduun qabadhee dhiyaadhee jira. An gammee gammee jedha. YouTube kiyya gammee gammee jedha. Gammee YouTube oduun jedhin gammee gammee jedha. Akkasumas kunniin saayibban kiyyallee kana bira jiran chaayinaala YouTubeota qabanii. Asumaan saayibni kiyya kun Qaasim Adam Tuub jedhama. Oromiyaa Tuub jedhama. Dilfaqaar Tuub jedhama. Yeroo dheeraa nurraa turee jira. Asumaan akka saayibban kiyya wal barattan akkasumas gaafiif deebiin asitti dhiyaatee jira. Waan gaafiif deebii kanaaf isaan hixaa fuudhanii gara gaafiif deebii kennatti adeemna jechuudha. Turtiin keessan nu waliin akka ta'u isiniin jedha. Ashama harka fuunee daawwattoota fi hordoftoota keenya kabajamoo har'aan tana qophii bashannanaa fi barsiisoo qabatee saamni keenya abbaan chaanaala YouTube gammee gammee jedhamu gaafii deebii asin nu dhiyeessee jira. Nutis keessummoota chaanaala keenya Qaasim Adam Tuub jedhama. Chaanaala keenya achumaan subscribe, like, share godhuu hin dagatinaa. Awwal guddifnuun jaa galatooma. Daawwattoota keenyaa fi dhaggeeffattoota keenya nagaa isaanuu dhadhaammatanii waan jiraniif anilleen asumaaniin karaa kallattii deemaa jirru isinii ibsuu barbaade bakka jirtanitti nageenyi keenya isin haa ga'u. Har'aan tana gartee abbaa chaayinaala gammee gammee gaafiif deebii qophiilee bashannansiisoo fi barsiisoo ta'an qopheeffatee waan dhufeef asittiin waan feeree bifa gaafii deebiitiin isin bashannansiisuuf qophii xumurree asitti argamna. Nu wajjin bashannantanii barachuudhaaf isin duratti argamna. Akkasuma abbaa chaayinaala gammee gammeeti Qaasim Adam Tuubiidha. Oromiyaa Tuubiin jedhama. Dilfaqaar jedhama. Akkasuma nusmadha. Shama kam nagaa jirtu hordoftoota fi kabajamtoota daawwattoota YouTubera keenyaa isiniin jenna. Anis Dilfaqaar YouTube irraa asitti argamuu danda'e gaafii fi deebii asitti nuuf dhiyeessan kana waan isaan nu dhiyeessan walumaan laallaa akka nu hordoftan abdiin qaba. Okay, shamaa galatoomaa isiniin jenna daawwattoonni keenya hundi. Akkasumas wanti isin argitan kana gaafiin isaaniif dhiyaate gaafii 15tu isaaniif dhiyaate gaafii 5 jechuudha. Asumaan waan laaltan kana 5 fudhatan jechuudha. 5 takka hatuun hin jiru. La. Halaan gaafiin tirfir guyyaa afur namni hafne jechuudha. 5 mee qaba 5 Tokko, lama, sadii, afur, 5. La. Ayyee. Nola tuttiin ta'a. 5 guutaa namni tilfii fudhatanii jiru. Walitti aansee fudhachuun qaba. Keessa laaqee fudhachuun qaba. Namni tilfii fudhatee jiru. Naaf ta'a. Tirfiin fudhanne gaafii. Okay, akkasuma galatoomaa jennaani kara gaafii keenyatti lufna. Asumaan gaafichi kan eegalamu Qaasim Tuub irraan eegalaa. Isuma kanatu natti aanalle jechuudha. Lakkoofsa kee. Lakkoomsa gaafii kiyya lakkoomsa 2. Okay, gaafiin Qaasim Tuubii lakkoofsa 2. Lakkoofsi 2 akkana jedha. Ilmoon jaldeessaa maal jedhamti?
jaamti. Arganne daqiiqa lama. Nyaaqqee. Ha? Nyaaqqee. Argatee jira. Argatee jira. Asimtuu Harka naadhaa. Harka naadhaa. Gaafii itti aanu akkasuma tartiibumaan eegallaa Oromiyaatu Gaafii lakkoofsa 13. gaafii lakkoofsa 13 lakkoofsa 13 Oromiyaatu lakkoofsa 13 sirba Kadir Martuu lakkoofsa 13 maalummaa sirba kanaa daawwattoota kiyya Oromiyaatu bin asumaan naa ibsuu danda'a sirba kana ittiin caffareet asumaan waa'ee sirba Kadir Martuu kana akka naaf ibsu affeerraa kiyya Sirbi kamiree. sirbee siif dhufuutti jira. Okay. Kaameramaan si aveera obsi. Oromiyaatu bin galatoomi jennaani sirbi Kadir Martuu kun maal akka sirbi afaan tokko lama akka deebiin uf kennu gaafadhaa asumaan. Waan beene reefu gaafii sirbaa kana si argaa. Sirba kana keessaa hin bahu. Gaafii sirbaa kana si argaa. Egaa daawwattoota keenya Kadir Martuu sirba kana gaa isallee interviyuu godheen beeku yaadaan hoggaan ibsu jaalallee isaati. Jaaleenseelee isaa jaa. Jaalallee isaati waa'ee jaalalleeti. Argatee jira. Waliis yaa akkuma Kadir sanitti. lakkoofsa torba. lakkoofsa torba dilfaqaar utub lakkoofsa torba wal qunnamtii saalaa kan afaanin geggeessan beeyladoota keessaa isa kan Qoca. narkanne daqiiqa tokko fura deebi'adhu Jawwee. la'a wanni sun soqadhu arganne daqiiqaan qabda Carraa takkaafee. Miti. narkanne akkasumas galatoomaati gaafii itti aanu qaasimtuu birra eegala gaafii tokko tokko gaafatamanii jiru gaafii lammaffaa qaasimtuu birraa jammaree jira ammas daawwattoota keenya na waliin bashannanaa Lakkoofsa gaafii 3. lakkoofsa gaafii 3 ilmoon lukkuu maal jedhamti Caacuuti. argatee Awwaal kana yaa Olkaasi. Olkaasi ni yaa. Daawwan asii bakka kanaa gaafii itti aanu Oromiyaatu dhufee jira Oromiyaatu gaafii 14 Oromiyaatu bin gaafii 14 Oromiyaatu bin gaafii 14 sirba Haacaaluu Hundeessaa maal akka ta'e akka nuuf ibsu ka'ee akka sirbee sirba Haacaaluu Hundeessaa maal akka ta'e sirba kana dirqama nuuf ibsuu qaba Sirba kanaa banama. sirbi ni banama maaluma mana sirbaa Arreefu siin jeewa. Sirba ta'etti. maaluma dhiiroo Shakuma gargar dibane, mabidan jirachuan kesi kau bebene, badan si shakke, kata hati, ojo gargar bane anife dekote barbaadu. galatoomi jennaani Oromiyaatu bidaani maal akka ta'e nuuf ibsuu qaba
Maal akka ta'e naaf Yaa wallahi waa hedduu na yaachifte. ibsa barbaadna sirra sirba Haacii Hundeessatirra. Hacaaluu Hundeessaatis akkuma reefu jenne waa'ee jaalalaati. Sin barbaadu jee waa'ee jaalalaati innis. Akkasumas waa'ee biraatti illee sin barbaadu kun waa hedduu qabaachuu danda'a. Haa kana naaf galutti yeroo san keessatti hara meeqaan namuu numa ibsata. Okay, galatoomii argatee jira waa'ee jaalalaatiif waa'ee mootummootaatiillee wal qabsiisee sin barbaadu jechuu ni danda'a. Sirbi kun sirba qabsootiif sirba jaalalaatiillee wal fakkaata argateera gara Dilfaqaar YouTube'tti nu dabarsita. Lakkoofsa 8 Dilfaqaar YouTube lakkoofsa 8. Okay, Dilfaqaar YouTube excuse me. Dilfaqaar YouTube lakkoofsi 8 akkana jedha. Kan hin udaanne kan hin ficcaanne kami jedha. Kan hin udaanne bineensota keessa kan hin udaanne argachuu dandeetta akka addunyaattis jira wanti kun. Hin udaanus hin ficcaanus hin nyaata hin dhuga. Hin ficcaanus. Bineensota isaa. As kun. Bineensota keessa moo beelladoota? Bineensota keessa gosa bineensotaati. Carraa keetti fayyadame? Carraa keetti? Hin dandeenye. Ayyee galatooma daawwattoota keenyaa gara carraa itti aanutti dhufna. Gaafii lama gaafatamanii jiru. Gaafii sadaffaa Qaasim Tuubirraa lakkoofsa kee. Gaafii lakkoofsa 15. Lakkoofsa 15. Qaasim Tuub lakkoofsa 15. Lakkoofsi 15 maal jedha? Sirba kana sirba Joorjee Abbuu. Joorjee Abbuu. Sirba Joorjee Abbuu kana ittiin sirbeetiin maal akka jedhu sirba kana. Joorjee Abbuu jee. Sirba Joorjee Abbuu. Yalla sirbichi ittiin banuu fi qaba. Joorjee Abbuu. Kamiya kamu biarati, udah maafti, biya kami nanti karena, ya umat kami tiada, dapat kami mana karena, ya umat kami tiada. Galatoomii jennaani akkasumas waa'ee sirbii Tokko paadame. sirba isaa kana maal akka jedhu kenname sirba isaa kana irratti wanni nuti Sirba isaa irratti waan nu ibsu daawwattoota daawwattootaaf akkaan ibsutti biyya keenya irratti roorroon akka biyya dhaalte jechuudha. Biyya keenya mootummaa sirnaa akka hin qabne gabrummaan akka biyya keenya dhaalte nuti akka biyya keenya irratti mirga hin qabne. Walumaa galatti sirba isaa irratti kan nu baddu abbaa biyyummaa dhabuu keenya. argateera. Gaafii itti aanuuf Oromiyaa Tuub. Gaafii lakkoofsa 5ffaa. Gaafii lakkoofsa 5. Oromiyaa Tuub gaafii lakkoofsa 5. Telefoonaan bananna kaameraan kenne. Gaafii lakkoofsa 5. Oromiyaa Tuub gaafii lakkoofsa 5. Ilmoon harree maal jedhamti? Ilmoon harree maal jedhamti? Nyagoodha. Hin arganne? Ilmoon harree. Ilmoon harree naannoo keenyatti nyagoo jennaan garuu. Akkuma guutuutti waamamaa hin arganne? Carraa tokko qabda? Nyagoon ta'u. Hin taane? Ayya gaafiin Oromiyaa Tuubiin hin arganne. Daawwattoonni adeemsisan. Okay, itaan suni Dilfaqaar Tuub. Lakkoofsa meeqa? 4. Lakkoofsa 4 Dilfaqaar Tuub akkana jedha.
ilmoon loonii maal jedhamti? Ilmoon loonii Waatii. narganne Ilmoon loonii. Waatii. narganne Ilmoon loonii jettee Awwaatu jiraati yoo taate yaa. waatilee narganne daawwattoonni haa deebisan. daawwattoota kiyyaa hin arganne Deebisuun danda'u? Laa hin deebifnu. Daawwattoonni haa deebisan. daawwattoota deebisaa hin arganne gaafii sadi gaafatamanii jiranii gaafii itti aanuuf Ana Qaasim Adamtuu lakkoofsa ja'a. Adamtuu lakkoofsa jaha ilmoon namaa maal jedhamti? Ilmoon namaa maal jedhamti? Ilmoon namaati. Ilmoon nama. Ilmoon nama. Daa'ima. Argatee? Argate. Ilaalantu na dhibee. Okay. Inni waldaa. Gaafi lakkoofsa sagal. Yaa Rabbi gaasirroon godhe. Gaafii lakkoofsa sagal. Gaafii lakkoofsa sagal. Oromiyaattuu gaafii lakkoofsa sagal. Daawwattoota keenya gaafii gara xumuraatti deemu jira. Gaafii xiqqootu nu hafe. Akkana waliin bashannantan. Bashannanaa. Gaafii lakkoofsa sagal. Kan bakka rakkoon jiru ganama hin guddataa galgala ni diqqaataa jedha gaafiin isaa. Aduudha. Hin arganne. Ganamee guddataa. Galgala xiqqaata. Maal boo wanni kanaa jiru yaa boo daawwattoonni keenya maal eegu jiran dilaan rakkadhu kana. Ayichaani. Ganama guddaa. Galgala xiqqaata. Galgala xiqqaata. Aduu gaa gisee baatu ganama guddoo bara. Hin arganne. Carraa takka qabdu. Ifa. Carraa takka qabdu. Ammaas moo. Hin arganne. Carraa takka qabdu. Hooti maata iseen ejji. Deebisu. Carraa takka qabda laa. Dhumee carraan isaa. Haadhuma boo daawwattootaaf hin dhiisan. Carraan isaa dhumatee jira. Gara daawwattoota keenya kabajamoo gara dilfaqaa tuubitti isin dabarsee jira. Lakkoofsa 12. Lakkoofsa 12 dilfaqaa tuub lakkoofsa 12. Aboochi itti banuuf jira. Dilfaqaa tuub lakkoofsa 12. Kaabiramaan illee ni jira. Sirba lakkoofsa 12 dilfaqaa tuub lakkoofsi bashannanaatiif Jaafar Yuusuf maal akka jedhu nuuf ibsa itti baniif. Amramaan. Jalla. Kok mereka kan? Agak. Shamiti barati gambutifne Opollu kenya yobulle natu warri jalisi kaida watu wayo Dekia kono Galatoomii akkasumas sirba Jaafar Yuusuf kana maal akka jedhu nuuf ibsita. Sirba qabsooti. Sirba qabsoo. Gabrummaa sa'a kana nurra jirtu agarte. Tana bifa weellitiin ofirraa ibsi. Daawwattoota keenya asumaan dilfaqaa tuubiin argatee jira haala gaarii. Daawwattoota keenya kabajamoo gaafii nu haftu gaafii takkatu hafe. Aboon leenca fakkaatu waancaa ajaa'ibaa waan isaan barbaachisu meeshaa mimmiidhagaa wanti affeerran isaanii adda ta'e isaan bashannansiisuuf qophii kiyya haala gaarii akkasumas wantoonni isaan bashannansiisu keessa affeerran wantoota garaagaraa asittiin qopheesseefii jira gaafii nafte immoo gaafii takka haay abooka Qaasim tuubiin akkam akka jedhu bichaa na ajaa'ibee jira lakkoofsa gaafii keetii 10. lakkoofsa gaafii isaa 10 lakkoofsi 10 maal akka jedhu. Okay, Qaasim tuubiin lakkoofsi gaafii 10 akkana jedha daawwattoota kiyya gosa allaattii keessaa kan gurri isaa nama fakkaatu isa kamii jedha? Jajju.
Narganne. Narganne. Abda ko. Narganne. Carraa lama qaba. Abda ko bargaafii simuu dandeenya. Carraa nama qaba. Narganne. Gosti allaattii keessaa haguurri sana fakkaata. Sana? Shimbira halkanii. Argatee jira. Istiskiriin. Carraa hedduudhaan argate. Dhabee jira sila. Qaasim Tuubiin daawwattoota kiyya maal akka jiru carraa ammaa kana keessatti 5 irraa 5 ka deebisaa jiru yookiin xumuraa kan jiru Qaasim Tuubii laayikaa fi sheer sabiskiraappiin wajji bashannanuun muuziqoota gosa addaatiin affeerraan isaa sadarkaa tokkoffaarra jira hanga ammaa akkasumas Oromiyaa Tuubiitti luufna lakkoofsa gaafii keetii. Lakkoofsa Kana kuma gaafii jedhama. Awwa waan achi gootate. lakkoofsa gaafii Itina jawamu dubbachuunis fa'a. lakkoofsa gaafii kudha tokkoffaa. Oleh butuh maaf bicara. Kata kau udah tenir bu. Ini bicara oleh ada apa? Dabta kau malah gitu. lakkoofsi gaafii kudha tokko sirba kana maal akka jiru ibsee nu argisiisuu qaba. Mantap mas itu. Buat asli di satu mana udah arah lah. Maal akka jiru. Tiba di terus semuanya kau. Sedih dia Sirba kana maal akka jiru nuuf ibsuu qaba. Boleh tu. Kisah Nanduk kata malapasa Hamma yomi kanasasa Maafamu bata nambasa Nangkapane sa bugasa Kang kuno mo gidirani Marando de jadanani Untung tunat himala Kerasif kedanani Surah Walisan get alone himata yo ada Galatoomii jennaan Oromiyaa Tuubiidhaanii sirba kana maal akka inni jedhuu fi kaayyoo isaa akkasumaan nuuf ibsu daawwattoota keenya. Walli isaan ni dubbata yadaloon ibsataa jee yada isaa dhugaadha. Waan garaa isaa keessa jiru yadaloodhaan ibsataa jechuu dubbatee. Okay, galatoomii jennaani asumaanii Dilfaqaar Tuub lakkoofsa isaa Gaafii lakkoofsa tokko. gaafii lakkoofsa tokko Dilfaqaar Tuub gaafii lakkoofsa tokko jedhe. Gaafii lakkoofsa tokko gaafii dhumaati daawwattoota keenya. Ilmoon gaalaa maal jedhamti? Jarqoo. Argatee daawwattoota keenyaaf kabajamoo gaafii 15 qopheessee gammeen gaafii 15 qopheessee asitti bashannansiisuu kiyyaafillee gammee akkasumas isaanis yuutuboota isaanii kanaaf laayik sheer sabiskiraappi godhuun taraa itti aanutti yookiin yeroo itti aanus wantoota babbareedaa qabannee dhiyaachuu jirra. Asumaan muuziqaa bareedaa kaddas nama jedhu tokkoon turtiin keessan nu waliin isiniin haa jechuudhaan isaanis galatoomaa jedhanii galata isaanii asumaan naa kanaaf ibsatan affeerraa godheefin jira. Egaa daawwattoota keenya abbaa yuutuuba chaanaala gammee baay'ee asitti nu affeeree waan gaafii deebii nu wajji taasiseef hedduu galatoomfanna. Nutis asumaan chaanaala keenya Qaasim Adam Tuub chaanaala keenya subscribe nu godhaadha. Isallee subscribe godhaa fi like illee share illee tuqaadha waan diimtu san gatii isiniin gaafatu tuqa Oromoo. Egaa daawwattoota keenya nu daawwachuu keessaniif hedduu galatoomaa bifa gaafii deebii asitti dhiyeessineen nu wajji hordofaa jirtanii akkasuma waan nuti osoo hin deebisin bira kunnees bifa koomentiitiin yaada keessan ibsachuudhaan gaafii deebisaan asirratti hin deebiin baruu dandeessanii akkasuma abbaa chaayinaala gammee hedduu haa galatoomu asirratti nu affeeree gaafii akkanaa kana nuu fi daawwattoonni keenya waliin qooddachuudhaan hedduu haa ulfaatu. Oromiyaa Tuub chaayinaalli kan keenya Oromiyaa Tuub jaamaa hedduu galatoomaa ulfaadha. Asumatti asee jaalan kiyyaa dubbatanii fixanii jiranii wanni isaanirraa hafe hin jiru. Gaafii asirratti nu dhabuu dandeenye hawaasa jennee isiniif dhiifne deebii gara koomantiitiin akka nu deebiftan isinirraa abdiin qabna. Asumaan gammee Tuubiin asirra nu affeeree gaafiif deebii nu godhuuf hedduu haa galatoomu jennaani. Gaafiif deebiin kun argitee waa hedduu of keessaa qaba, barumsa of keessaa qaba, kolfaatama of keessaa qaba. Akka irraa bashannantan nullee abdiin qabna. Anillee YouTube channel kiyya Dilfaqaar Tuub jaamaa isa akka like share subscribe gootan na jajjabeessitan abdiin qaba.
Oke, daawwattoota keenya. Nagatti. Ani tokkoffaadha. Galatoomaa isin jechuudha. Akkasumas immoo warroota dhaqabtii gaggaarii fidanii marsaa itti aanuuf marsaa lammaffaaf namni akka maal jedhama? Asim Adamtuu. Asim Adamtuu gaafii 5 gaafatamee 5 irraa 5 deebisee marraa itti aanuuf namni gaafii kanatti guutuu deebisee karaa itti aanuuf waancaa qophaa'ee jira. Wantoota garaagaraa wantaan qopheessee jira. Rasiida abbaa birrii 100 akkasumas wantoota garaagaraa wanti isa tokkoffaadhaa isa lammaffaa wanti isaa qopheessee daawwattoota fuulduratti laaluudhaan affeerri biyya xumuree jira. Waliin akka bashannantan like, share, subscribe gochuun akka waliin bashannantan isiniin jedha. Galatoomaa qophiin kiyya kana fakkaata. Kaameeraan kiyya Elimu Alii na waliin ture guddaa galatoomii isaan jedha. Asumaan galatooma.